Baroonni baraan xaranii jaarraanillee lakkaawame waggaan 150 dudduubatti godaanan yeroon sun yeroo dukkanaa yeroo garbummaa fi yeroo gara jabeenyaa hammaataa ture. Yeroo qe'ee ofii irratti kabaja dhaban, lafa ofii irratti awwaalchallee dhaban, bakka galateeffannaa ofii irraallee reebamanii ari'ataman ture. Waggoonni hamma kanaa dhiiga ilmaan Oromoo hedduu dhangalaasee lafee qaroowwan hedduu itti cabsee haala hin danda'amu jedhamu dandeessuudhaan tulluu garbummaa of duraa jijjigsee uummanni Oromoo guddichi gaanfa Afrikaa bittaa alagootaa irraa finciluudhaan irra aanee bara 2018 aaga of dhageessise. Innis ammoo hora Finfinneef Oromoo walitti araarse. Waggoonni hagasii wayita godaanan waggaan 150 Oromoof baroota salphinaaf qaaniitii turanii. Haalota hin danda'amne keessatti waan danda'amu raaguudhaan ayyaantummaan Oromoo waan hin jechisiisne jechisisee haala hundumaa moosisuudhaan Oromoon handhuura isaa akka taate magaalaa Finfinnee addatti ammoo magaalaa giddugala qabsoo dinagdee fi warraaqsa siyaasaa akkasumas immoo teessoo dippiloomaatota idil addunyaa garaagaraaf qubsumaa fi godoo addaa kan taate Finfinneen Oromoo waliin walitti araaramte. Horri Finfinnee anatu isiniif jira jechuun Oromoo waame. Egaa har'a waggoonni 5 lakkaawamaa jiru. Jala bultii isaarra jirra. Irreecha hora Finfinnee kabara 2016 kabajuu jirra. Har'a ganama fooramii addaa guddicha magaalaa Finfinneetti hoteela Sharaatinitti geggeeffame irratti qondaaltonni mootummaa kanneen akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa dabalatee kantiibota magaalota gurguddoo akkasumas ammoo keessummoota magaalaa Nairobi Keeniyaarraa argaman godinaalee adda addaarraallee kanneen dhufan ollaa fi firri Oromoo hunduu argamuun fooramii kana miidhagsanii turani. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa fooramii kanarratti haasaa adda ta'e taasisan. Irreecha kabajnuuf ittiin mul'achuuf qofa osoo hin taane ittiin jiraachuufidha jedhan. Booruu gannaa keessa dukkana keessa nu baasee booqaa birraatti baga wajjin geenye baga geessan baga Waaqayyo isin gargaara jechuun barbaada. Asii achi naas ilaalu baay'ee bareeddu, uffata aadaa adda addaa uffattanii jirtu, baay'ee miidhagdu. Oromoon maal akka fakkaatu ammam akka ga'u duraan Awwan siiqqee fi abbootiin gadaa yeroo waltajjii irra dhaabbatan mul'isanii jiru. Kabaja keenya ulfina keenya waan nuuf taataniif abbootiin gadaan Awwan siiqqeen keenya galatoomaa nurra oolaa bulaa isiniin jechuun barbaada. Irreechi bu'aa bayii addaa keessa darbee qormaata ammanan jedhamu keessa ce'ee warra irreecha dhoksuu barbaadan, warra irreecha awwaaluu barbaadan, warra irreecha qaanii gochuu barbaadan hunda injifatee ol ka'ee mul'atee bakka isaan awwaaluudhaaf irratti hojjetan sana hunda diiggatee awwaara irratti uwwisuudhaaf barbaadan hunda ofirraa harcaasee irreechi aadaan duudhaan ummata keenyaa iddootti calaqqisu, ummanni keenya iddootti kabajamu ta'ee dhaloota har'aatiin as ga'ee jira. Baga gammaddan, baga abbaa duudhaa kanaa taatan isin jechuun barbaada. Waan dhokfamuu hin dandeenye dhoksuuf yaalan, waan baduuf hin dandeenye baduuf yaalan, balleessuuf yaalan. Warri faallaa kanaa deeman har'as immoo irreechatti maqaa adda addaa kennanii warra gadi qabuu barbaadan. Dhaloonni kun dhaloota waan akkasiitiif ta'u miti. Dhaloonni kun dhaloota ibsa dabalataa barbaadu miti. Dhaloonni kun dhaloota waan xixiqqoodhaan muufatee rifatee gadi jedhu. Dhaloonni kun dhaloota dhokatu miti. Darbee barri sun lammata duubatti hin deebi'u. Kanaaf irreechi keenya ummata naannoo keenyaa bira darbee sabaaf sablammoonni ummatoota Itoophiyaa hundumtuu ayyaana kabajan.
ayyaana biyyootni ollaa kabajan, ayyaana addunyaa irratti calaqqee guddaa ta'ee dhalli namaa waaqa isaa itti kabajatu, itti galateeffatu ta'aa dhufee jira. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana Oromootaa qofa miti. Sana bira darbee jira. Kanaan booda qaamni kana dhoksee qaanii godhee duubatti deebisuu danda'u hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Kanaaf hundumti keenyayyuu hundaa ol ayyaana nu ol ta'e waan ta'eef akka sirriitti namni hubatu, akka sirriitti namni beeku taasisuu danda'utu nurra jira. Akka sila obboleewwan keenya Keeniyaa irraa jedhan kaasanitti aadaan kun amma sana jira, fagaatee jira. Kanaaf hora Finfinnee, hora Bishooftuu, hora Oromiyaa keessa malkaawwan jiran qofa irratti oduu hin taane Indiyaan Oshinitti, Reed Siitti achi hundatti irreeffanna jechaa. Aadaan kun asirra ga'ee jira. Aadaa keenya kana ittiin mul'achuudhaaf qofa miti, ittiin jiraachuu qabna. Akka sila adda addaan ashkaaste irreechi iddoo namni dhiifamatti waliif godhu, kan darbe iddootti bira darbu, gadda keessoo isaatii qabu, wal dhabdee qabu, kan namni walitti taraarfatu, namni waaqatti iddoo taraaramu, sirna taraaramu, namaa fi Rabbi kan tokkomsu, namaaf nama kan tokkomsu, araaraan, dhiifamaan, tokkummaa isaa jabeessee, tokkummaa isaa irra dhaabbatee kan ittiin ce'udha irreechi. Kanaafuu uummanni keenya daangaa hanga daangatti bara darbe kana keessa wal dhibdee jiru, rakkoo jiru, gufuuf gufaata jiru, hunda dhiifamaan wal bira darbinee araaraan, tokkummaadhaan, jaalalaan garaan keenya walitti yaa'ee bara nu fuuldura jiru kan immoo bara injifannoo, bara tokkummaa, bara waan yaanne waan feenu hunda itti milkeessinu akka ta'uuf baratti hojjennu ta'uu danda'u tura jiraata jechuudha. Kanaafuu namni marti boru yeroo irreechatti gadi ba'u dhiifamaan baay'echa. Nama faana in araarama, waaqa faana in araarama. Kana gooneetu ce'umsa guddaa finna. Uummanni keenya waaqni waan guddaa ta'uusaa waaqaa ol omtuu akka hin jirre, dhalli namaa immoo uumaa isaa waaqaa jalatti jiraachuu akka qabu uummata waggoota kumaatamaan dura kanaaf deebii kenne. Aadaan kunis kanuma, waan biraa miti. Kanaaf aadaa fi yaadama olaanaa kana qixaan hubannee walii keenya gidduutti, namaa fi waaqa gidduutti rakkoo jiru, qaawwa jiru, cubbuu jiru, badii jiru dhiifamaan baratti ce'u ta'uu danda'u tura jiraata. Kanaafuu dhiifama goonee jaalalaan, araaraan, tokkummaadhaan jireenyi gaggeessinu immoo injifannoodhaan injifannootti kan nu ceessu ta'a jechuudha. Irreechi kana akkuma waggoottan darbe, waggoottan fagoo miti, kabaja ayyaana irreecha irratti namni bahee nagaadhaan irreeffatee galuudhaaf qormaata guddaa ture. Aadaa isaa uffachuudhaaf qormaata guddaa ture. Oromoo kana irraanfachuu qabu. Wanti har'a irra geenye kun kan kaleessaa nu irraanfachiisuu qabu. Nama meeqa irreecha irratti akka dhabne hundi keessanuu hin beektu. Sana keessa jiraachuu hin qabnu. Garuu yoomiyyuu irraanfachuu hin qabnu. Har'as qaamni hiree argatu kamiyyuu injifannoo fi waan uummanni keenya irra ga'e kanarraa duubatti deebisuudhaaf duubatti hin jedhu. Kanaaf yeroo hunda injifannoo keessa jiraannu keessa jiraachaa waan kaleessaa sana irraa barachaa tokkummaa keenya cimsaa akka kufaatiin kaleessaa sun nutti hin deebine, salphinni kaleessaa sun akka nutti hin deebine
jabaannee tokkummaadhaan hojjechuu danda'utu nurra jira. Kana yeroo hunda dagachuu qabu. Gammachuun kamiyyuu nu dagachiisuu qabu. Har'a garuu kaabaa kibbatti baadiyyaatti bareennee baanee Oromiyaa Itoophiyaa bareechinee aadaa guddaa kan duudhaa guddaa kan addunyaa guututti calaqqisiisaa jiru. Inni kun aarsaadhaan argame. Qabsoodhaan argame. Aarsaadhaan qabsoodhaan waan argame kan immoo kunuunsaa tikfachaa yaadonni adda addaa fi dogoggoroonni adda addaa akka keessa hin galle gochaa tiksaa fuulduratti fuunee deemuu danda'utu nurra jiraata. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan keenya jijjiiramaa kabajamoo looreeta nagaa addunyaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu murteessee irreechi Finfinneetti erga kabajamuu jalqabee waggaa 5ffaa isaati amma. Muummeen keenya murteessanii irreechi kun akka kabajamu, akka mul'atu, akka uummanni keenya kana keessatti of argu, dhorkaan kana dura irra ture, gabrummaan kana dura irra ture, cabee akka irraa awwaalamu gochuudhaan aadaan kun akka deebi'ee dagaagu taasisuu keessatti geenyumaanuu bakka hin bu'amne taphatanii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Mootummaan naannoo keenyaa jijjiiramaa asitti aadaa fi duudhaa Oromoo kan ittiin yeroo tokko tokko kabajnuu fi ittiin yaadannu akka ta'u hin barbaadamu. Kan ittiin jiraannu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kan ittiin jiraannu akka ta'uuf mootummaan keenya labsii 4 baasee mana murtii aadaa, buusaa gonnofaa, tajaajila lammummaa, gaachana sirnaa labsiidhaan caffee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee hojiitti hiikaa jira. Manni murtii aadaa gandoota Oromiyaa hunda keessatti, aanolee Oromiyaa hunda keessatti ijaaramee jira. Dhimmi mana murtii idilee dhaqu akka malee gadi bu'aa jira. Namni dhugaa argachaa jira. Aadaan uummataa walitti deebi'aa jira. Duudhaa isaatti uummanni keenya deebi'aa jira. Tajaajila lammummaadhaan Oromiyaa guutuu uummanni keenya ba'ee ijaaraa jira. Fakkeenyuma tokko isiniif kaasuudhaaf Oromiyaa keessa manni barnoota bu'uura boruu, manni barnoota idileen duraa daa'imman kutaa tokko tuun galiin dura keessatti baratan hin turre. Yeroo ammaa kana mana barnoota 15,000 irraan uummanni keenya gahee jira. Waggaa 3 keessatti. Aadaan keenya, duudhaan keenya kana. Buusaa gonnofaadhaan, gaachana sirnaadhaan hojii gurguddaadhaan uummanni keenya hojjechaa kan jiru. Kanaaf aadaan keenya kan ittiin jiraannu ta'ee jira jechaadha. Kana qofa duun taane dhaloota haaraa aadaa isaatiin, duudhaa isaatiin akka guddatu gochuudhaaf barnoonni sirna gadaa kutaa tokkorraa kaasee hanga kutaa 8tti barsiifamaa jira. Dhaloonni dhufu dhaloota gadaa ta'a jechaadha. Dhaloonni keenya xiqqoo walanqatteedha. Uleenis nutti baay'ate dhaloota walanqatteedha. Faranjii biras hin dhaqne, asitti sollaatti hin gorre, of gorre walanqatteedha. Amma garuu daa'imummaarraa kaasee sirna gadaadhaan ijoollee keenya guddisaa jira. Bara kana immoo mootummaan naannoo keenyaa murtee addaa gochuudhaan barnoota safuu kutaa tokkorraa kaasee akka kutaa 8tti murteessee ijoollee keenya barsiisuu jalqabee jira. Hapheen tokkummaa Oromoo namaaf nama gidduu, namaaf uumama gidduu, namaaf uumaa gidduu waa hunda kan akka haphee ta'ee tajaajilu safuudha. Safuun cabnaan Oromummaa caba. Tokkummaa keenya caba. Safuun akka hin cabne, safuun akka iddootti deebi'u gochuudhaaf barnoota kana murteessee mootummaan hojiitti hiikaa jira. Kanaaf dhaloota safuu qabu dagaagsinee guddifna. Ammuma ofitti deebine injifannoon keenya ammasuma cima. Ammuma Oromummaa keenyatti deebine Itoophiyaummaan keenya cima. Ammuma Oromummaa keenyatti deebine misoomni keenya sadarkaa olaanaatti ce'a. Kanaafuu caalmatti Oromummaa keenyatti, aadaa keenyatti deebi'uudhaaf jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Bara 2016 kanarraa kaasee mootummaan naannoo keenyaa sagantaa addaa tokko qopheessee jira.
haaromsa aadaa Oromoo. Uummanni keenya kanaan dura yeroo gadaan qormaata adda addaa keessa galu haaromsa gaggeessa. Dogoggora ture qorateetu hanqina jiru itti guuteetu haaromsee fuulduratti tarkaanfata. Kan sila Zinnaashii fi Phaawulos dubbachaa turan abbaa gadaa 71ffaa kan jedhan erga haaromsi gadaa gaggeeffamee booda iddootti deebisaa rakkoo kan ta'e kan itti makate kan duubatti deebisuudhaaf deemu hunda toora qabsiisaa haaromsa aadaa keenyaa kan gaggeessinu ta'a jechuudha. Isa kanarratti abbootiin gadaa keenya, haawwan siinqeen keenya, hayyoonni keenya, dargaggoo fi qeerroo fi qarreen keenya hundumtuu uummanni bal'aa Oromoo xiyyeeffatee kanarratti hojjechuu qaba jechuudha. Aadaa keenyatti deebi'uu. Isa kana aartiidhaan, barreeffamootaan, isa kana miidiyaadhaan, isa kana jireenyaan kallattii maraan karaa qabsiisaa deemuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu amma yoonaa kan gochaa turre hanga tokko sirnoomsu, hanga tokko immoo wantoota kanaan dura dhokatanii jiran baasudha. Amma garuu bu'uuraan aadaa keenya hojii haaromsuu xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a jechuudha. Kana gochuudhaan jijjiirama olaanaa fiduudhaaf karoorsinee itti galaa jira. Kana keessatti hundi keessaniyyuu qooda keessan akka fudhattan abbummaadhaan dhimma kana hooggantanii jijjiirama guddaa akka fiddan imaanaa isin jechuun barbaada. Warri faallaa keenya ta'an foormulaa addaan qaban. Duris tokkummaa uummata keenyaa cabsuudhaan uummata keenya akka inni mataa waliin qabanne kan godhamaa ture. Ammaan boodas furmaa karaa biraa miti, tarsimoo addaa biraatiin miti kan isaan fedhii qaban tarkaanfachiisuu danda'an. Tokkummaa uummata keenyaa diiguudha. Tokkummaa uummata keenyaa immoo gosaan, amantaadhaan, ilaalcha siyaasatiin, kallattii adda addaatiin cabsuudha kan hojjetamu. Inni kun uummanni keenya yoomiyyuu eeyyamuu hin qabu. Dhimmoota tokkummaa keenya rakkoo keessa galchan sakandii tokkoofuu eeyyamuu nurra hin jiraatu. Kanarratti qoosaan hin jiru. Waan tokkummaa uummata keenyaa sakandii tokkoof duubatti deebisuu irratti sakandii tokkoof carraa kennuu danda'utu nurra hin jiraatu. Garaagarummaan amantaa, garaagarummaan gosaa, ittoo hambannaa ta'uun, raayyaa saboo ta'uun, maccaa tuulama ta'uun, saggoo boonaa ta'uun, sikkoo mandoo ta'uun kana caaseffama Oromoon caasessee injifannoo isaa ittiin tiksuudhaaf lafa kaawwatedha. Kennaa keenya. Amantaan kennaa keenya kan hunda keenyati. Ilaalchi siyaasaa garaagarummaan siyaasaa karaa nagaatiin haga deemetti carraadha, humna. Dhimmoonni kun tokkummaa uummata keenyaa sakandii tokkoof duubatti deebisuu hin qaban. Tokkummaan keenya yoo cime, tokkummaa Itoophiyaa cimsina. Badhaadhina uummata keenyaa, badhaadhina biyya keenyaa yeroo gabaabaa keessatti milkeessuu dandeenya. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffannee aggaammii bitaaf mirgaan kallattii adda addaatiin jiru hundayyuu utuu carraatti hin kennin irratti hojjechuudhaan tokkummaa uummata keenya sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Irreechi bara kanaa baay'ee bareeda. Waa hunduu nagaadha. Boru Finfinneettis nagaadhaan xumurama. Bishooftuuttis nagaadhaan xumurama. Malkaa hundatti nagaadhaan xumurama. Sababni isaa Waaqayyo nu gargaara. Nuyi akka ummataatti fedhii biraan qabnu. Nama biraa dhiibuu hin barbaannu. Dhugaa keenya garuu tikfachuu barbaanna. Dhugaa nama biraas tikfachuu barbaanna. Kanaafuu tokkummaan ummatoota Itoophiyaa akka cimu barbaanna. Tokkummaan sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa akka cimu barbaanna. Oromoon qobaasaa homaa ta'uu hin danda'u. Ummatoota obboleewwan isaa hunda faana sabaaf sablammoota faana garuu waa hunda ta'uu danda'a. Waan yaade hunda ta'uu danda'a obboleewwan isaa faana. Kanaaf Waaqayyo nu gargaara. Waa hunduu nagaadhaan xumurama. Fedhiin adda addaa wantoonni adda addaa jiran hundumtuu iddoon qabaatanii
Uummanni keenya immoo jabaatee iddoo hundatti wal kabajee wal eegee socho'uu danda'utu irra jiraata. Bareedee of bareessee uummata isaa bareessuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf hundi keessaniyyuu boru hora Finfinneetti iftaan immoo hora Arsadeetti baatanii akka irreeffattan sin jajjabeessuun barbaada. Sirbaa taphadhaa, Waaqa galateeffadhaa, Rabbiin kabajaa. Kana goonee milkiidhaan in xumurraa. Bara dhufus immoo deebinee wal arginee in kabajna. Bara taanus akkanumatti itti fufaa dabalaa guddachaa deema. Haga sila obboleewwan keenyaatti dhaqnee haga Indiyaan Ooshinii yookaan Reed Siitti haga irreeffannutti jabaannee itti fufnaa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kabajamoo Adde Adaanechiin hoogganamu caasaan amma dakaatti jiru. Uummanni magaalaa Finfinnee irreecha ofitti simattanii keessa waan ta'eef haala adda ta'een qophii gootanii waggaadhaan jijjiiramni guddaan dhufaati kan jiru. Nu bareessaa waan jirtaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Irreechi akkuma sila kee diinagdee ta'ee jira. Turistii baay'ee dhufa. Akka UNESCO irrattis galmaa'u sochiin adda addaa godhamaa jira. Rabbiin nu gargaaraa milkeessina. Iddoo hundattuu namni hundumtuu socho'ee turizimii biyya keessaas sadarkaa olaanaatti kan ceesaa jirudha. Yeroo immoo haaromsa aadaa keenya sirriitti gaggeessinee qaawwata jiran guutaa gaafa deemne jijjiirama olaanaa kan finnu ta'a. Kanaaf hundi keenya jabaannee akka hojjennu asumaan waamicha dhiyeessuun barbaada. Qaamoleen nageenyaa sadarkaa adda addaatti uummanni bal'aan sadarkaa adda addaatti xiyyeeffannoo addaatiin qindoominaan hojjechaa jirtan isinillee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Naannolee hundarraa jilli dhufee jira. Naannoo hundarraa warri asitti argamtan naannoo hundarraa Itoophiyaa keessa naannolee jira hundarraa warra asitti argamtan hundi keessaniyyuu jila boruu irrattis warri hirmaachuudhaaf dhufaa jirtan hundi keessaniyyuu isinis galatoomaa waan nu bareessitaniif ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Dooktarii fi Profeesar Dooktar Taaddasanis Profeesar Jelaanis Dooktaris peepparii gaarii nu dhiyeesse Profeesaris akka gaariitti nu guduunfe yaada baay'ee yaada waan hedduu of keessaa qabudha. Isa kana jabeessinee qorannoof qo'annoo adda addaatiin sirriitti aadaa fi duudhaa keenya irratti jabaannee ammas hojjenne baay'ee gaarii ta'a. Kana irratti mootummaa naannoo keenyaa xiyyeeffatee akkuma kanaan dura hojjechaa ture hayyoota keenya faana waliin qindoofnee kan hojjennu akka ta'u asumaan carraa kanaan isinii mirkaneessuun barbaada. Irreechi kun kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa, kan injifannoo, kan tokkummaa, kan araaraa, kan immoo uummanni keenya caalmatti injifannoo olaanaatti itti ce'u akka nuuf ta'uun hawwaa. Galatoomaa ulfaadhaa Waaqa isin eebbisu. Tokkummaan Oromoos ammoo kanarra dagaagee akka jabaatuuf cimsinee kan hojjennu ta'uu fi diinota tokkummaa Oromoo irraanuudhaaf akka hojjennus nan dhaama jechuun dhaamsan isaanii dabarsanii jiru. Pirezidaantii Obbo Shimallis haala ammatti Oromoon irra jiru yoo ibsan waan arganne ammaa kana jabeeffannee wanneen biraa immoo itti aggaamna jabaadhaatii diina tokkummaa keessanii irraanaa jechuun dhaamsa dabarsanii jiru. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 26 bifa ho'aa ta'een kabajama. Fulbaana 27 ammoo hora Arsadeetti bifa adda ta'een kanaan dura hin baratamneen ho'ee kabajama. Magaalaa Finfinnee jala bultii irraa eegaltee bifa addaatiin Magaalaan Finfinnee jala bultii irraa eegaltee bifa addaatiin ilmaan ishee ba'aa fi lixaa, kaabaa fi kibbaa fi giddu galaa simachuu irratti argamti. Magaalattiin kuula uffata aadaa abbaa gadaatiin faayamtee jirti. Uffanni aadaa, sirbi, ragannii fi dhiichisni garaagaraa qeerroo fi qarreen godhamaa jirus magaalattiitti simboo addaa godhanii jiru. Pirezidaantii Obbo Shimallis illee kanuma gorsanii dhiitaa sirbaa gammadaa taphadhaa ayyaanni ayyaana milkii isiniif haa ta'u jechuun dhaamsa isaanii dabarsanii jiru.